amma haala gaariin nu qopheessanii kun asitti nu dhiyeessanii jiranii meeshaa keenya kana jennee guutumatti qopheessanii nu dhiyeessanii jiranii isaaniin galatoomaa isiniin jenna akkasii meeshaa kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كفوني كم توتا عشان ذكرتو إجا كم توتا دعوتو تكينيا را ديفيني دفني جرا جتشودا أرا ميشا بوليتي تنا فاطمة كأبي سا ميشا بوليتي تنا فاطمة كأبي كبرني دفني جتشودا ميشا بوليتي تنا فاطمة ميشا منا كيسالي ميشا فرنيتشري هوندا ميشا لي هوندا مكلك أبدي akkuma argaa jirtan kana duuba keenyatti inni muraasni mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyaa goota. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessan hundaafuu share godhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan aashaan gatiin meeshaalee kanaa tokkoon tokko isinitti himti jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa kana geessuun duratti nuti viidiyoo hojjennee geessuun duratti jechuudha abbaan manaa isillee dhufee as jira. meeshaa kana yeroo laalu maaltu akka itti dhagahamee fi akkuma san immoo meeshaaleen kun kwalitiin inni ittiin hojjetamee fi haala kamiin ajajamee har'a immoo dhufee haala kamiin asitti argee ka jedhu fiidbaakii viidiyoo keenya keessatti ni argitu jechuudha affeerraa qabna jechuudha nama saniif abbaa manaa isiitiif jechuudha. Kanaaf aashaan hanga dhumaatti turuudhaan haasaallee gootee gatii isallee isinitti himte isallee affeertee nu hundaa wajjin wal turra jechuudha. kabajamtoota daawwattoota keenya aashaan waan jettu jennee gara gatii himutti deemna. Hayyee daawwattoota keenyaa gara viidiyoo keenyaa wajjin turudhaan viidiyoo laayik gochuun irraanfatina warri lakkoofsa bilbilaa barbaadan duwwaa 9 77 66 50 jechuudhaan immoo waasappii teelegiraamiidhaan nu argachuu dandeettan isiniin jenna. daawwattoota keenyaa meeshaa har'a as keessatti argitan kana bichaa osoo hin taane meeshaa namaaf barbaachisu kamiyyuu ni qabna isiniin jenna. daawwattoota keenyaa haga dhuma viidiyoon wajjin tura. hayyee daawwattoota keenyaa abbaan manaa walitti Faaxumaa asitti argamanii waan isin dhagaame salaam isin jechuudha. yaada viidiyoo keessatti akka isiniif galchan kallattimaan isaan affeerra jirra. salaam jechuudhaan daawwattoota keenyaaf yaada keessa beessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan keenya hundumti keessanuu yoo akkuma beektan Khadiidii fi Aishaa YouTube isaanii irratti waan beektaniif isaan illee meeshaa keessan akka isinitti ergattaniin isinii hojjetanii haala bareedaan isinii akkana qopheessanii illee kun meeshaa keenya isin dura irratti erganne amma haala gaariin nu qopheessanii kun asitti nu dhiyeessanii jiranii meeshaa keenya kana jennee guutumatti qopheessanii nu dhiyeessanii jiranii isaaniin galatoomaa isiniin jenna. akkasii meeshaa kana asitti dhuftanii arguudhaaf sababa kan ta'e eenyudha? sababa kan ta'e awwala haadha manaati Faaxumaa Qaqqabiiti. akkasumas illee ergaa isii irraa taqabbaluudhaaf dhufee asitti meeshaa keessan hunda isinirraa taqabbaleetiin jira. isinis galatooma meeshaa keenya guututti akkuma isin amaanaa isinitti kennatteen amaanaa guutuun naan geettanii jirtanii anillee fedhii rabbiitiin inshaallah amaanaa isii kana isin gahu qabdii guutuu qabatanii jira. akkasii galatooma isiniin jira. warroonni biraallee warroonni ammoo bakka biraa adda addaa jirtan meeshaa isin barbaadan gosa ta'een ajajattanii fudhachuun ni dandeessan isiniin jenna. nu ammoo meeshaa keenya guutumaan guututti irraa fudhannee isin jirraa isiniin jabboleewwan keenya. hayyee guddaa galatooma isiniin jenna obboleessa keenya. hayyee inshaallah Faaxumallee galtaa keetti gammaduu qabna. isaan kun haala kana yaada nu kennanii jiranii daawwattoota keenya warri barbaadan kamiyyuu warri dhuftanii fudhachuu barbaadan illee warri mana keessatti illee akka isinii geessinu barbaadan kamiyyuu haala kanaan dhiyeessinee isinii geessina isiniin jenna. daawwattoota keenya warra haaraa taataniif malee warra isin dura beektanii beektan isiniin jenna. daawwattoota keenya hundaafuu obboleessa keenya guddaa galatoomi jecha amma kallattimaan tokkoon gatii meeshaa isinitti himaa haga dhuma viidiyoo keenyaa wajjin tura. egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa inni illee akkatti eeyyamamaa tahee jechuudha. haadha manaa isaa yeroo sapiraayisii irraa fudhatu gammachuu guddatu namatti dhaga'ama. maaliif waliigalteen isaanii kun raajidha jechuudha. namni akkatti yoo waliigaleetiin kan jedhu taate galma guddaa gahaa. atillee waliigaltee isii yaada isii fudhattee bifa kanaan akkatti sapiraayisii fudhachuu keetiif guddaa galatoomii. Faaxumalleen atis galatoomii isiniin jenna. wajjin isin haa bulfatu isiniin jenna. amma kallattimaan gara meeshaa hundaa tokkoon tokko isaa gatii isinitti himuutti darbina. hayyee daawwattoota keenya gatiin meeshaa kana meeshaa mana keessaa nu bira turee jira jechuudha. meeshaan Faaxumaa meeshaa farnicharii yeroo amma hojjennee fi an hundumaafuu isin amma warra ammaa ajajattan gatii amma irra jiruun ajajattan waan ta'eef gatiin amma meeshaan irra jiru isinitti hima jechuudha. tokko isaatiin rakabootiin abbaa gadaa siinii fi sufraa isaa wajjin akkuma argitan feermeelloo wajjin saarbisii xiqqoo tana qaba jechuudha. daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 3,500 yeroo ammaa kanatti rakabootiin dimlaayitiin mootiyyuu qarshii 4,200 yeroo ammaa kana jechuudha. daawwattoota keenya tartiiba meeshaatiin isinitti hima. jookii warqammaa firee lama qabdi.
lamaan isaatu iyyuu kalarii isaatu garagara malee akkuma argitan kana baay'ee joogii kwaaliti eeggateedha. Gatiin isaa qarshii 2,200 4,400 jechuudha. Osoo kenna qexxaan feermuuzii warqaammaa qabdi. Feermuuzii warqaammaa kun akkuma isin argitan kana feermuuzii akkaan bareedaa fi kwaaliti eeggateedha. Osoo kenna kun qarshii 5,500 lamaan isaa warratti jechuudha. Osoo kenna qexxaan Global Sahanidha. Global Sahan kun kaartoonii keessa jechuudha. Osoo kenna habbaa 5 xiqqaarraa haga guddaatti jechuudha. Otoo kennaa ni beekama. Tokko illee yaafne isa agarsiisne beekna. Gatiin isaa qarshii 5,500 otoo kenna qexxaan maan kafannuuti. Maan kafannallee kun asumatti kaartoonii keessatti argama. Maankaa qabaa, shuukkaa qabaa, albee qabaa ni beektani. Gatiin isaa qarshii 1,800 jechuudha. Otoo kenna qexxaan saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzillee kun akkuma argitan kana xiqqaarraa haga guddaatti isa hadiida fi orjinaal ta'edha jechuudha. Otoo kenna inni kun nyaanni takka itti qonnaan hin qorrisiisu jechuudha. Otoo kenna baay'ee xankaarradha. Gatiin isaa qarshii 4,200. Qexxaanu saarvisii warqaammaa firee 3 qabdi. Kun akkuma argitan kana 3 nu keessa yaatee lafa jirti jechuudha. Otoo kenna gatiin saarvisii kana 3 ni qarshii 3,800 Otoo kenna qexxaan distii hafuura qabdi. Distii hafuura jechuun kuukarii kuma as keessatti argama jechuudha. Footoo isaa gara baramanni isin agarsiisa. Gatiin isaa qarshii 5,500 yeroo ammaa kanatti jechuudha. Otoo kenna egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kuukariin asitti argama. Abbaa liitira 15 jechuudha. 5 isiniif siteerti gatii isaa. Itti aansuudhaan istoobii isaatii qabdi. Istoobii isaatii jechuun kun isa kana istoobii akkan orjinaal ta'e yoo gara biraatti eeggattan saantii jechuu isaa hubadha argadha kan jedhu barbaadda. Otoo kenna istoobii isaatii qarshii 3,200 qexxaan daawwattoota keenyaa istoobii isaatirraa masoo buddeena fi masoo daabboo qabdi. Kun akkuma argitan kana masoo buddeena fi masoo daabboo asitti qophaa'ee jira. Masoon buddeena haala kanaan caafni isaa gamalamee jira jechuudha. Otoo kennaa gamalamuun isaa barbaachisaadha waan ta'eef qarshii 3,000 kun immoo tuyyuu qarshii 2,500 otoo kenna gatiin isaa kana fakkaata. Kallattiiwwan qexxaan dabarsa firiijii abbaa leetirii 215 qabdi. Kun akkuma argitan kana firiijiin achi keessa jira jechuudha. Otoo kenna kaartoonii keessa yeroo hedduu waamna waan ta'eef wal fakkaata waan ta'eef kaartoonii keessa hin baafne gatiin isaa yeroo ammaa kanatti qarshii 5,000 otoo kenna qexxaan markajii leetirii 2 qabdi. Kun markajii leetirii 2 asitti argama. Markajii akka abbaatti ta'edha jechuudha. Otoo kenna gatiin yeroo ammaa inni gurguramu qarshii 1,200. Qexxaan isaanii zirgii firee 12 qabdi. Kun isaanii zirgii firee 12 kana fakkaata. Akkana jirti jechuudha. Otoo kenna isaanii zirgii aynata hedduun jirti jechuudha. Kun aynata isiin filatteedha. Otoo kenna qarshii 1,800 isaanii zirgii firii firee 3 jira. Kunis firee 3 karaa guddaatiin firii kan namni jaalatee bitaa jira. Firii kan kaarra jechuudha. Otoo kenna qarshii 2,500 gatiin isaa yeroo ammaa kana. Qexxaan madardara shunkurtii fi sofraa nyaatatu jira. Madardaraan shunkurtii akkuma argitan achitti argama. Gatiin isaa qarshii 700 jechuudha. Otoo kenna sofraan nyaataa immoo kun isa kana. Sofraan nyaataa kan bunaa afamee jira. Kan nyaataa immoo kun isa kana jechuudha. Otoo kenna kana fakkaataa aduu keessa waan ta'eef laafee jira xiqqoo. Gatiin isaa qarshii 2,600 otoo kenna yeroo ammaa kanatti sofraan kuni. Yeroo baatumaan bitatutti meeshaan kun gatiin isaa gadi bu'aadha. Gara fuuldurallee meeshaan akka madabalaa deemu waan ta'eef waan meeshaan irratti barbaadan hidhatanii wal kaa'atan bareeda isin jedha. Otoo kenna suuraa finfinneedha. Distii saramikii kireeshan qabdi baatumaan. Distii saramikii akkuma keessa jechuudha. Otoo kenna achiin mul'ata fotoon isaa. Kunoo fotoon isaa akkuma mul'atu kana tokkorraa xiqqarraa guddaatti kireeshan jechuudha. Otoo kenna gatiin isaa yeroo ammaa kanatti qarshii 2,000. Qexxaan immoo saaniraaniti. Saaniraan illee kun asitti argama. Inni illee xiqqarraa guddaatti fireeshaan ni beeytan jechuudha. Warroonni beeytan warri haaraa taatan immoo viidiyoo keenya keessa gaddeemuudhaan laaluu dandeettan. Ishigii keessaa beellee ni argattan jechuudha. Qarshii 3,800 meeshaa shorbaa waa 8 qabdi. Kun akkuma argitan kana meeshaa shorbaa waa 8 jechuun saanii shorbaa guddoo isii kana qabdi. Xiqqoo jira. Saaniin tun immoo firee 6 jechuudha. Otoo kenna adda addaan takka takka asiiti. Kun immoo saanii kubbisii akkuma argitan kana boormotirii asitti immoo saarvisii firee 3 walirratti qaba. Saanii fandishaatii fi saanii zirgii firee 6 qaba jechuudha. Meeshaan kun waliigal isaatti qarshii 5,500 waa 8 isaa jechuudha. Otoo kenna qexxaanu saanii biddeena muraatu jira. Saanii daabboo keessa kaatutu jira. Kun akkuma argitan kana aynata lamaanatu gubbaratti argama. Tokko isaa qarshii 500 lamaan isaa 1,000 jechuudha. Otoo kenna qexxaanu
algaa qabdii dolaa barbaadi akkuma argitan kana algaan kun asitti argama haala bilfaa leeqaa gara-gara immoo akkuma argitan kana masaabaa siree afur qabachuudha wantoota keenya waan barbaadan as keessa naquu dandeettani kan itti aanu asilleen kun bakka uffanni dachaafamee naqamu qaba gamaa gamanallee wal fakkaatadha gara laan immoo konfartii hedduun kaa'uun kun kana fakkaatadha wantoota keenya kunoo kana fakkaata gatiin isaa qarshii kuma 30 hojjetama yeroo ammaa kana jechuudha wantoota keenya kan itti aanu direesingii qalbii kunoo direesingiin kana fakkaata Dressing aku misal di sana sesuai dengan ini dilakukan kami, tapi mau masalah ada kebutuhan dan kalau berbuat di sana itu nanti mau masalah karena itu pada dia ada kerja kami juga, kalau nanti tidak kualitas, kalau awak sana kata kami juga, katin saya kasih untuk berumah saja, begini, kita anu Teso TV pun aku bilang kadang-kadang kalau Teso TV pun katin saya kasih kuma dia bisa dating. Kuno balbala adda addaa masaafaa adda addaa jalatti qaba bakka televezyiinii inchi 43 irra taa'u hojjetamee fi jira warri inchi 32 barbaadan illee gabaabsanii isin hojjechuu dandeenya akkuma argitan kana iddoo geetii adda addaa kaa'atan gamaa gamanaa qaba jechuudha otoo kenna gatii isaa dubbisaatti isinitti himee jira heddaan firaashii algaa jedha firaashii algaa keessa galee jira firaashii akkam kwaaltii ta'e keessa galchinee fi jira jechuudha otoo kenna heddaan TV inchi 43 jedha TV'n akkuma argitan kana asirratti argama otoo kenna gatiin TV kana qarshii kuma 29 yeroo ammoo kana konfartii jedha konfartiin algaa barreeffamee jira kun otoo kenna akkuma argitan kana konfartii qabdi konfartiin qarshii kuma 8,500 yeroo ammoo kanatti kan biraa immoo inni macarrashaadha otoo kenna rootota jira rootoon akkuma argitan kana yeroo baay'ee kalarii samaayawiidhaan isiniif dhiyeessina har'a garuu samaayawii waan arganneef kalarii gurraacha keessaa garuu adiidha qarshii kuma 3,500 wantoota keenya kana fakkaata meeshaan obboleettiin Faatuma warri meeshaa nu biraa qabdan hundi keessanuu tartiiba keessan eeggattanii isinii baasanii jenna warri lakkoofsa bilbila duratti hin qabatin duwwaa 983482789 jechuudhaan nu argachuu dandeettanii ammaaf xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.